akkuma beekamu jidduu kana Dr. Hangaasan ajjeefame. Dr. Hangaasan ajjeesanii mataarraa kutaniiti bishaanit darbanii waan jaamuutu odeeffamaa jira. Irra guddaa ummanni Oromoo khayaaddee isaa ta'u itti gammaduu nadawwaluu isaa ta'u baga du'ee jee du'asaa dhageeffatee narraa mirkaneeffatee deemee annaawunsi godhuu nadawwaluu isaa ta'u namoonni hundi dawwalaa jiranii jechuu. Dr. Hangaasan alhamdulillahi rabbil alamin. Adawwiin Dr. Hangaasan haa duutu, adawwiin Dr. Hangaasan haa baddu, adawwiin Dr. Hangaasan haa dhabamtu. Dr. Hangaasan nagaya qaba jechuu. Sigalee nagaya qaba alhamdulillahi rabbil alamin. Ammallee rabbi umrii isaa haa dheereessu. Namni haqaaf deemu gartee nama osoo du'ees nama lubburra kaayyatee miti, dabeesaa miti. Sigalee akka dhiiratti falmee ummata isaatiif akkuma garaa isin gubuu ture du abbaa gadaa hunda namni dura gabbaasee annaawunsi godhe ana itti aansee namni viidiyoon dhufe akka gaariitti irra deeme sigalee qopheeffatee waa hundaa'u tartiibaan akkasitti du abbaa gadaa gartee wanta godhe isa waan ta'eef gartee so Oromoo biraa seenaa qabaa jechuudha. Sigalee bineensa kana deeggarreeti sigalee seenaa teenyallee laa'ine sigalee bineensa kana nama Oromoo seenee sigalee bineensa huccuu uffatee deemu kana sigalee bineensa kana deeggarreeti seenaa teenyatti illee bishaan na'e so saniifu amma inni waa hundaafu nagaya qaba alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wanni takkatan inni ta'ee sin jiru warruma akkas ju'uutu wallee karoora isa ajjeesuu qaban taha malee Hangaasan ammaaf alhamdulillahi rabbil alamin nagayaan paarlamaa isaa keessa taa'u jira. Paarlamaa keessa illee mul'atu warri jettaniis numa jira. So kaameraa sirran qaban yoo bineensi kun sin feene kaameraa sirran qaban gaazexanyaan kaameraa san sirra qabee hujirraa ari'amaa jechuudha. Biyya akkasiiti warri ta'u biyya bakka bu'aa ummata qaallicha kanaatu feene jeni kaameraan si baqatan yale. Welcome Dr. Hangaasan baga nagaan dhufte kabajamoof jaalatamu kunoon alaalaa jirammaa baga nagaan dhuftan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa makheetti irraa dubbachuu jirra. Sigalee biyya gartee yoonii fi qaallicha kana deeggarree yoo qaallicha kana dura dhaabbatte gartee la ilaha illallah wa rasulullah way qabsoo Oromoo sigalee biyya nama kanaatiin bultu keessa dhiirti israaf ta'u jirti irra guddaan namaati. Humaa kunis ni dabra waa hundaafu alhamdulillahi rabbil alamin. No inni no as keessa jiranii kabajamooni nagaya qaban alhamdulillahi rabbil alamin. Baga nagaan dhufte jenneeni Dr. Hangaasan nagaya qaba. Warroottan nagaya isaatiif yaaddoytan Dr. Hangaasan Ahmad Ibrahim nagaya isaati alhamdulillahi rabbil alamin. Mataan isarraa kutamee sin jiru, miilli isarraa kutamee sin jiru, harki isarraa kutamee sin jiru. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tin qabricho jihad baga nagaan dhufte leenca sigalee harki isarraa kutamee sin jiru, adawwii isarraa harki kutamte, adawwii isarraa mataan kutame sigalee alhamdulillahi rabbil alamin. Qabsaawwan keenya kun ammaaf nagaya qaba jechuudha. Nagaya qaba kana isinii mirkaneessee waa'ee Hangaasaa kana booda gaafattanii hin cinqaminaa. Viidiyoo matiyya tanaa irraa kutaa sheer godhaadha. Nama waa'ee Hangaasaa yaaddoytu amaarri beekaati wanta godhuu deemalaa sigalee amaarri beekaati waliin nama naquu deemu maaliif warra Hangaasaa jaalatu jira, warra Hangaasaa jibbuu jira. Saniifu kana waliin naqeeti waliin baxaabaxuu deema waan ta'eef waan akkanaan dhageeffatinaa isin waan oduu haaraya nu dura namni fidu hin jiru. Hudduu namichaa jala tattaa'u jirra jechuudha. Hudduu namichaa jala taa'u jirra. Wanni takka taanaan sigalee wanni takka taanaan xuu gajjennaan gartee
Oggis isin break news jeeshee kaabuta isin gurra buusaa jechuudha. Waa takka yaadina. Waa takka wanni isin irraa dhokataan jirtu. Hancufa inni tuf sagaraa inni seenuu quba qabna waan ta'eef waa takka yaadina. Taangaasaa alhamdulillah rabbil alamin nagee qaba adawwiin isaa haa duutu. Warroottan garuu dubbii san jalqabe Oromoon jala buutee ilaaluu qabdi jechuudha. Nama tokko nama siif kenne tokko yoo atin jabeeffan yoo ati akka qabeenyatti ilaalle sigale warri gartee khararraa nama kana maysuu barbaadu gartee itti fayyadamee kararraa maysaa jechuudha. Waan olola kana fayyadamee amma abiyyi faa godhee maarree godhee wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh intaladeera biitikam abiyyi faa godhee jedhaniiti sigale nama waliin naquudhaaf waan ingoon hin qabanii jechuudha. Innilleen if eeggachuu qabaa jechuudha. Lubbuun abbaan hin eegin amatanii bakka hin taanetti arkamuu dhabu loon dura galuu qabda. Dr. Angaasaa keenya loon dura galuu qabda. Eegale biyya gartee gaa biyya ajaa'ibaa keessa jirtanii gartee loon dura galuu qabda gizeen alaa galuu qabdanii jechuudha. If eeggachuu qabdanii yoo ati if hin eeyne mootummaan ifuu eeguu hin danda'u. Mootummaa gartee biqiltuu dhaabuudhaaf gartee fildi marshaalondi waraana ajajee gamaa gamana gartee sigale hoggiinni biqiltuu akkasitti deemee dhaabu san osoo eeriyaa isaa san kaameraa achi qabanii sigale waraanni mul'atu jechuudha. Bariifumaafuu firii Dr. Abiyyi firii Shimallis Abdiisaa jennee jaruma kanaafuu sagalee ta'uu qabna. Hoggiin takka takka laale beekadha sigale hoggiin takka takka laale bar jarri gabrummaa keessa jira bar numa qaanfatan malee eeysuma rabbi aangoo tana nu kennee jiranii bar sigale eeysuma rabbi aangoo tana nu kennee jiranii amma isin goota keenya maarree keenya harree keenya wadalticha keenya yettaniin wallahi waan inni keessa jiru yoon hin fincaana jee namaa girjee isa eega sigale fincaan kana keessa dhawan jeeni gabrummaa keessa jiranii siin jee hoggi inni kasi saayikilaan deemu maarree bakka wohuma inni bakka firitti kasi deemutti beekaa kaameraan irraa fageessan malee samii fi dachi amma eegumsa isaa qofatti guyyatti miliyoona meeqa abbaasiif fakkaata. Gabrummaa guddaa keessa jiranii jechuudha. Osoo kana hunda dhiisanii nagaya buusanii sigale dhugaadhaan sabaa sablammii wajji gattaanii mari'atanii kun hunda eegumsa dila kana amma pirezidaantiin Ameerikaa yoo as deeme namuma lamaan maddii oodiya sigale. Isa eegu dachi samiin buqqaatee girgiriin taatee sigale waa takka hanga dachi jalaan namni deemu hanga samii gubbaan deemutti gartee baay'anni hundi bahee girgiriin taatee akkuma namuma tokko eeguuf hin rakkatanii jechuudha. Pirezidaantii addunyaa tana bulchitii beekaa Ameerikaan tun namuma lamaatu tokko as deema tokkochi deema. Uummannis harka fuudhaatuma bira kutaa jechuudha. Maaliif yoo inni waajee harkaan firraa buusan filannoon firraa buusan wanni isa jeesuuf rakkataniif hin jirtu jechuudha. Sosaniifuu kun waan ta'e waan beekuuf gartee gamana jaankii tana jaankii gartee diqaalaa halkanii guyyaa horan tana leenjifatee sigale. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abbaa jaalala sigale tana leenjifatee halkanii guyyaa tanaatu maddii orihaa jechuu sigale akka waan gartee nabi dhufe akka waan nabi dhufeetti tummaddii oriiti kana afaan bineensa kanarraa nama eeguuf soo ifiifuu gabrummaa keessa jiran firii jechuun inni nurra jira jechuudha. Sigale firii jechuun inni nurra jira sigale. Soo saniifuu ani wanni isinit dhaammadhu nama keessan eega itti aansuudhaan dubbii taayee dandayaati kabajamoof jaalatamuuf falmata mirga dhala namaa taayee ni beeytanii murata bineensa kana gadhaabe sigale murata bineensa kana gadhaabe bineensummaan inni dhaabe isa nyaate sigale bineensummaan inni dhaabe isa nyaate mee piipii tana numa laala piipii tana caluma jaalala mee paartii diqaalaa ta'uu si numa laala calja mee nama isin lafee hunda akkuma jiru dhalaa dhiira laalame mee warruma gandummaa isaan faarsu kana laala waan isaan keessa jiran amma warruma gandummaa amma beeke khalubbu faarsu faajira beeke yaa rabbi sodaadhu ciiqnu godhanii yoo isa faarsuu baanne yoo isa ciiqnu godhanii
Afooshaa keessaa nu baasanii kajuufaa jira sigalee. Namni kun irra guddaan jaalatee waan kana faarsa sitti hin fakkaatin. Waan nuti arkinee lubbuu teenya kenninee mormu akkuma lubbuu teenya kenninee deeggaraa turretti. Biyya alaa tana warri jirtan ni beektan lubbuuti. Bineensi girrisaa kun ablee fudhatee na jala yaa'u ture sigalee. Bakka dalagaatii yaa'u hundatti. Bakka mana kiyyatti. Bakka makiinaa seenutti sigalee. Ablee san hunda fudhanneeti sigalee. Mana nyaataa keessa maallaqa kiyyaan gattaa'ee bakka bitannutti waan nu mudate ni beektan. Waan kana hundanuu isaanii baadhate sigalee. Biiftuu gadaa miciyyoo san ni beektan. Wallahi intala san jalqabarraa kaaseetiin hangudhuma beekan nama ismaarti. Jeneraaltichaatu mana isiin haadha isiiti ijaarte. Jeneraalticha mootummaa tanaan qallabamu. Santu mana shaneeti jedha qanii mana isiin haadha isiiti ijaarte zarafsiise. Kana hunda footoo fi waa hunda fuuteeti nama seetee sigalee. Qaalitti adutti dawwaltee ergitee maarree isaa yoom tana quba qaban sigalee. Mee namnu osoo deeggartoonni paartii tanaa nuti akkanaan gabbee dubbadhu kana dubbatanii wallahi namni hundiif keessa dhiiga boohaa jira. Tuni paartii mitii wanni isiniin jiru ma'aanaa namaan beektu bakka guddoo nama bar nama gartee hursii guddoorra taa'uu ture. Nama xiqqeenyarraa kabajamaa dhufeetu kabajaa namaa beekaa. Namni irratti tufaa guddisan. Jechaa gartee kophee namaa dachaasaa guddatee carraan rabbi as fide. Miskiinni quufe rabbiin aboo jaarraarraan isiniin jee. Sigalee. Bilillee fa'a lubbuun dubbattu machi keessatti. Hafuuran baaftu. Yoo isa poosti godhuu baatte keessaan dhaqaniif sigalee. Jaldeessi kun keessaan itti dhaqa maaliif har'a poostiin godhin? Irra hedduun namaa jaalatee waan bineensa kana deeggara sitti hin fakkaatin ijoolleen jimmaatu. Sigalee. Ani waan hin keessa beekuuf iyyuu hanga fedhan isaan arrabsan illee itti naaru. Sigalee. Saniifuu obboleeyyan kiyya laal namni irra guddaan gabrummaa keessa jira namarra laalina bilis irra laalina. So taayyee danda'a paartuma bineensa kana kan inni dhaabe laal barbareen abbaan dhaabe abbaa gubdee jan sigalee. Barbareen abbaan dhaabe abbaa gubdee jan amma namni hundinuu numa qaanfata malee kissi waldi jechuun jira ogii inni taayyee kana godhu kana. Yaa nuti firraa buqqifne jennu si dura dhaabbatee jechuun jira laal namni hundi naaf galaa bara. Yaanni keessan naaf galaa. Laal akkasitti yaadina yaa Oromooti. Illee ittiin jiina. Is okay. Itti fakkaatte godhe namni kun. Waan kana nama see waan kana nama dhugaa see beeki namni dhugaa dhiirti. Ati yoo dhiirummaa qabaatte beeki nama amantaa beeki. Dhiirti. Maaliif amma namni kijibne tokko mee ilaala yeroo hunda hay bu'aa baluu kijibaa nurraa ussiin jaa maal ifseeha akka ifiseeha sigalee akka ifiseeha saniifuu namni kijibne tokko bu'aa baluun kibaa dubbii hunda uggii ati informeeshinatti abaluun kijibu siin jaa maaliif ifiif nama dhugaati taayyeen ifiif nama dhugaati gaafa hayyoonni kun keessa hundaan itti himu isa moo isa qofaatu qabsaa'ota keessaa jalatti hafe maayirra eegaa duun dhiite wiisaa butatee asriin salaata bar aduun gararraate eegaa aduun dhiite aduun dhiu gararraate wiisaa butatee asriin salaata jee isaa fiigu bineensi kun afaan dhufee wap godhe so bineensuma gar dhaabeeni barbaruma abbaan dhaabee abbaa gubaa jani bineensuma inni gad dhaabeetu gartee isa nyaatee jechu amma biyya san keessa herrin jiru maduro biyya san keessa namni aangoo qabu jiru amma duro isiniin hin jenne amma silaa osoo herri jiraate manni murtii taayyee gadhiisee ture jechu guyya sadi duro sila taayyeen guyyas darsasaa qaqilintoo jiru qofa fudhatee khara mana saa qaceelu qaba osoo nageenyi osoo biitti heeraa fi seeraan bulte haga amma isa dawwalaniiti silkiin kaasuu jan
wallee biqiltuu dhaabuu kutimo wanti beera amaaraa kana paarkii keessa taphachiisu jiran fakkaatti takka abdiillee wajjiin taphachuu jira shaashaa jechuu jiran fakkaatti tanuma keessa mana abdiillee yoo seente beeta mangistiin jibbita yaniwe mana abdiilleen keessa jiraachuu jiru kan qabsaa'onni Oromoo kun Keeniyaa baqatee kun Ameerika baqatee kun gartee qabsaa'onni Amaaraa kun gaara keessa baqatee gadduun faan kun akkana miskiinni addunyaarra warri namicha kana gadhaabe yaa'u jiru mana abdiillee beeta mangistii bira jibbita siinjan Republican Guardian eegama jan kan taayee danda'a ka paartii tanaa jecha gatii san kafale qilintoo taa'u jiru sigalee Finfinnee keessa mana abdiillee beeta mangistii bira jibbita siinjan waan inni fakkaatu jannata addunyaarra jannata jaaraniif muumanuma jaansi galee bakka abdiilleen keessa taa'u namichi ummata Oromoo miliyoona 2 ol rashansiise galee kasabarraa dhalati miliyoona meeqa buqqisee daaraa godhe abdiilleen mana akkas fakkaatu keessa ta'a qabsaa'onni Oromootii fi beeytonni Oromoo akka leencoolota kunfaan warri hayyoonni asii hireetan harkanne gargaaruu qabna jee gartee chiggalee kun gandarra deemasi nama mana bal'aa qabu waa bira nama mana bal'aa aboo arra sibiraan bulafaa janjan diasporaan amma footoo kee asirra dhawu waan inni keessa jiru way beeytan yaa Oromooti way waan inni keessa jiru way beeytani ogii suufa uffatee tullub jee inni Facebook irra jiru wooma nagaa jiru si fakkaata yaa aboo arra sibiraan bula silkii faa jalaan kaasu jambaala giseen kun maal dawwala olti jaajanti galee farsoota noquufe barka qubeessa maqaan aliifiin kun ni dhaabbatamooni ciisaa dambeeyne kana ka'aan kun ni dhaabbatamooni ciisaa dambeeyne kana hogii professor tichi bakka bulu dhabeetti dawwalu maal dawwala olti jaasi galee maaliif sigale monyiitu aangurra dhufee monyiif jala guuree jechuudha professoroonni beekaan bakka dhabee jechuudha sigale saniifuu biitti heeraa fi seeran qabdu osoo heeraa fi seerri jiraate taayee dandaa gadhiifamee mana jiraa jechuudha sigale taayee dandaa gadhiifamee mana jiraa jechuudha osoo heeraa fi seerri kan jiraatu taate so ammallee qabee silkiin kaasuu jaan beenu gaawalle wiira Amaaraa kana tokkon dabarsu jaanii kana taphachiisu jiran fakkaate Oromootti ummalu Oromoo beera gurguddaa marmeela huccuu uffatee fakkaatu gurguddaa isa wali qabate san sodaafuu maaltu tichi deema sun yoo huccuu hiikkatee sitti as qaceelahay manaan irra jiguu deemaa jettee baqatta Oromoo akkasiif jala guuree Amaara qaqalloo tana malee jalan deemu jansi galee yoo tana taphachiisu jiraatin beenu sigale yoo tana taphachiisu jiraate beenu silkiin kaasuu jaanii amma manni aboo rabbi sodaadhaa aboo rabbi sodaadhaati gartee nuu beekaa jaan amma warri mana hidhaa rabbi sodaadhaa ilmaan guddifachuu jirra qaalitti imma jaarsaa jaartii faa bakka jaarsaati geediyoon ximoosan bakka jaartii bakka isa cirraa kaaseeti bakka isaa jaartii fide bakka isaa jaartii fide jaartiin ilmaan guddifachuu jirra bannaate waa takka harkaan qabnu ni beeytani wadalloonni gurguddoo manzaraa uffatee hoogganaa abaluu maarree abaluu janiin kun waa takka harkaan qabu guyyaanan siinjuu sigale waa takka harkaan qabu guyyaanan siinjuu ati wayna amanta soo nuu beekaa janii hanga inni silkii deebisuu waa takka godhuun dandeenyu heera wanni jaamun jirtu janiiti kunoo ammallee hidhaa taa'u jira yoo rabbi bineensa kana harkaa baase alhamdulillah sigale so saniifu yoo niifi gartee rabbi bineensa kana harkaa baase alhamdulillah rabbi harkaa baasu du'aayi godha waan dabarti dhiisa wanni dabarti gaariin dabartu xuraawaan dabartu dabarte bishaan dabare waraaban jette Oromoon okkimammaa abalu khaleessa kana ture abalu khaleessa kana jechuu ture abalu khaleessa kana nu godhuu ture dhiisi kana abalu arra maal godhu jira laale siyaasaan maarshii duduubaan qabduun siin jedhama dura mammaa isaarayaan si uume beek siyaasaan maarshii duduubaan qabduu yoo tabilziqinnaa taate malee tabilziqinnaa akkamii qabaatti si galee
osoon nuti bara gartee hayyoonni keenya fuula dura nuutiin talan ittichi yaana jechuu jirruuti bara gartee Minilikiin nu deebisee aduwaan hujaaru jira jechuudha. Sigale saniifu bara aduma yoo tabilziqinnaa taate malee siyaasaan gartee marshuu duduwwan qabduun isiniin jemma dura yoo tabilziqinnaa taate malee tabilziqinnaa ni qabdi. So saniifu taayeen yoo rabbi bineensa kana harkaa baase ni baha. Yoon baanes ifiifu an akka yaada kiyyaa ona gaafattan taayeen osochi taa'eerra isaa seeftiidha. Dhuga bakki nageenyi jiru an silaa osoo Itoophiyaa jiraadhee haadha mana kiyyaati ilmaan kiyyaa hunda wali qabadheeti mana hidhaa taa'use. Sigale mana hidhaatti ifiifu amma namni Itoophiyaa jirtan hundi jaartii ta'e isan qabadda kara mana hidhaa. Bakki nageenyi jiru bakka takkitti isan qofa Itoophiyaa keessa. Dhugaan siiman. Sigale qaaleensi jireenyaan jiru nyaata bilaashin nyaata namaan najjeesan jettu baay'inni beesse eegama. Sigale saniifu bakki nageenyi jiru Itoophiyaa keessa mana hidhaa qofa namni hundi jaartii ta'e isan fudhadha. Kara mana hidhaas taayeen silaachi taa'eerra naa jira akka yaada kiyyatti garuu eega hirriba hijeen bahuu qaba. Ammallee namichi silkiin kaasu yani qaallittiin oggimee qaan itti dawwalee bannaa ta'e jettee xiqqatti lafatti ifriidi janqaallittiin soo saniifu hanga inni silkii kaasu eeggannaa jechuudha. Tataayyeetii san ammallee hidhaan baane kan quba qabutti haga ammaa hidhuma jiraa jechuudha. Itti aansuudhaan amma gaa tasanyitti ozoon hin kunneen dura lakkii dura sadama sanyi kunna ta Oromoo boodatti jechaana. Sanyii Naggasaa eenyugaa gurbaan sanyii jaansuun gaa maqaa isaa jijjiirree jira. Maqaa isaa duriin isin lakkaa'e dur jaal sanyii itti aansee obbo sanyii itti aansee sanyii itti aansee gantuudha wayin arra jee gaafa inni dura gatu to'aluun jee amma gaa gantu sanyii jennaan laal. Sigale maaliif isaanii baay'ise ni baay'isan baga galtee dadhabdee hanga nuu qabsooyteef galatuumii jetteeti Oromoon irraa cal jettee jechuudha. Garuu Oromoorra filmii dalagu jiran waraana dila kana galchinee jedhaniiti hamilee Oromoo cabsuun mooraalii Oromoorra deemu jiranii jechuudha. Bilziqinnaa wajjin Oromooti waan takka hubadhu. Jaawar Maammafaan Baqqalaa Garbaafaan koree teeknikaa jedhanii abbootii gadaatii wajji gaafa yaa'an shawarraa galchan wallaggarraa galchan gujirraa galchan booran nama 3,000 ol galchan isaan nama 800 qofaaf lafa dhiitu jiranii sanuu OBN jeebee dubbii OBN tiin siimu jira 800 OBN sanuu haa fudhannu. Gaafa namni 3 galu sanuu nageenyin buune. Sigale gaafa gartee namni Jaawarfaan akkasitti haabaa khibbarraa galchan sanuu nageenyin buune jechuudha. Nagee qabuusu marii siyaasaati. As jiichi tan qabne. Sigale as jiichi tan qabne. Sigale marii siyaasaa ta itti fakkeessaan ta'in. Tana yeroo gabaabaa keessatti warri marroo itti qophaawaa jira. Dhaggeeffadhu warri marroo itti qophaawaa jirti waboon akka isiin godhuu teessu yeroo gabaabduu keessan naa eege. Yoo isiin azaaba addunyaa tanarraa ol hin baasin azaaba nuti dakasanii sodaannee salaannu san kanaan ol baasa jechaa jira bakka. Marroo kulli shay'in min al-harbi jaan arabni waggi maqaa marroo kana marroo jechuun afaan arabaatiin akkasii beekadhu. Sigale harbi lola lafarra deemu jechuudha. Maanaan ayatoota kana. Sigale namichi gartee arraa miti gaafa namni 2 namni 3 biratti hafe waraana dila kana gartee gayyaasee jechuudha. Amma kunoo azaaba addunyaati. Eega usuu diddan eega taa'uu diddan azaaba addunyaatiin ol baasee isin garsiisaa jechaa. Hanga nama kiyyaatiin
Kararraa duraa maqaa malee si galee kararraa duraa maqaa malee an keessa hin jiru jechuudha. An keessa hin jiru taa'eetuma waliin laaluu qofa si galee saniifuu mooraalii Oromoorra deemee jechuudha. Fedhu waraanni sun dhugaa haa ta'u fedhu kijibaa haa ta'u warra wabojaan san fuula dura dhaabanii gaachina sirnaa duubaan dhaaban laalmee mee footuma san zoom godhanii asin garsiisanii baranguma fuula duraa sanii dhaabanii namicha sanyii kanatti dawwalaniiti sanyii koo akkamittiin galaa akkamitti already inni eega galee baatii 8 olii hay akkamittiin TV irratti isin wajjibaa namni tokkollee na jalan jiru jennaan uno jaruma sayla wajji dhufne haa gartee an dhugaa rabbi osoon isaan qeequun ta'e jara san oggin dura arku hanga OBN oduu simbirtu jee addanaan baasin warra filmii dalagu kan Nigeria kanaatu ordinary kana namichi kun beeyta qaalichi amma biyya bulchu kun finfinnee keessa faraqataa warra kubbaa taphatu afeera faraqataa warra waldawatu afeera namuma if gagarsiisumaaf waa hunda afeera arra warra filmii dalagu afeere Nigeria irraa jeeti laaluu ture OBN oduu simbirtu woboon galuu gaay wabo yoomi as filmii Nigeria dalagu eegale jeeti laalisi gale dhugaa rabbiitii beek kijibaa miti warra filmii Nigeria dalagu sanna fakkaachuu turanii jechuun sigale saniifu wabo yoomi as filmii dalagu eegale jee kuno wabo jaanii oggii agarsiisan mee nama hanga kana qofaan na bire jira akkamiin ati anumaa wajji annaawunsi godhi sigale ati caluma ji annaawunsi godhi tun takijibaa hujuma teenya kun manifesto keenya irra jira janiin bilzignaan maaliif itti beekanii jechuu kijiba kana gartee hooyi tana itti beekanii jechuu mee waboon shawaa keessa jirtu tun qawwuma isiin dhaabbachuu turteen hin garreeti sigale girnoob jettamu sigale qawwee turkii gugurraacha kana jettamu mee qawwuma jarri sun galeen qofa laale mee rabbi sodaadhuuti wanna san zoom godhadhuuti qawwuma jarri sun galeen qofa laale hay qawwee gurguddaa san jabeeyfatanii dhufanii qawwee gurguddaa san jabeeyfatanii dhufan moo'isa kute girnoo beeysa kute sigale snapperri gurguddaan akkasitti dhaabbatee akkatti raachi hiixatee waboon footoo ka'ee asii doolaaraan nurraa cabsaa ture sun eeysa kute yoo dhugaa waboo taate yoo dhugaana woma feetee waa taatu waboomi waballee haa taatu rakkoon hin jiru qawwee san jarri fidu qaba amma jara shanyii kagale kana yaa bilziginna qawwee san eeysa keessanii gaafadha hay bar qawwee gaafa Haile Sillaaseen dubrummaa qabuu takkaa yaaniin garreeti qawwee dura Asaffaa Shaaroo lammiifaa loluun takkan garreeti tabbul godhanii keessaa fuudhanii ammaa sitti naqan tokko nyaataa tokko garreeti sanuu rasaasni namicha sanii yoo sirra bu'e siin jaan rasaasni qaalli hugii bulgootu ha tokko dhawu sun hay guyyaa umal qiyaamallee madaan sirraan baatu siin jaan sigale summii badaadha akkasitti tokko bulju sun very dangerous warri qawwee be hugii buliisanii yaanii bar tokko nyaata meelaali qawwuma saanii bichaa laaleeti asumarrattuu dubbiin filimaa jechu buliyyan filimni kun gartee kijibni si oolcha malee sin bulchuu jette Oromoon hugii mammaayitu qawwee gurguddoo san baasu qaban isaan waboodhaami qawwee dheengadda suuraan kaan suuraa isaanii takka takka qaban warri suuraa isaanii qabdan miidiyaa boqqolloo kana erga OBN miidiyaa keenya san isaa erga isa keessan qawwee tana jaanii gaafachuu qaban sigale qawwee jabeeyfatanii dhufan yoo dhugaa waboo san taate qawwee jabeeyfatanii dhufanii jechuudha sigale yoommoo waboon ta'in filima dalaguudhaanii beeynaa jechuudha filima dalagan sigale hay bar alaabaa ol qabanii xiit huy hay maal okay waboon karaa nagaatiin harka kennatee gale waboon waa takka marroo harkatti waraanni nafnee jechaa jirtan eenyurraa eeguu fi paatroolii kaan dura ooftanii kaan duuba ooftanii xayyaara hundaan gubbarraa eenyurraa eeguu jirtan gaachina sirnaa kana kan walii qabne kana agartee waboon dhuftee nu harkaa gubdii jechumoo sigale mee eenyu irraa eeguu jirtan naayime
Sigale mee eenyurraa eegu maaliif eeguun barbaachisee waboon hundi galte hunda wali qabdanii kun oofu jirtan tachi keessaa socho'uu jirtu oofu jira jettanii maal gootanii gartee eenyurraa eegu jirtan mee naayim